Studio. Burburi lafa baddaa kootichi garbuun tolchu nuugi facaasan malee nuugi facaasan malee nasobdee nasosobuu faatillee yaada qabda anoo sirrattuu bare Udah sinufi malu adum biyor manitu wadi telem baritu samnuramo galani ya entitu aje chane salitu ijolen oromia keran saroro didu Ulultu mana basa lenci mani dakala utatan ala bula halbe comaf karani dibi nama murah pagi sent jadi gadin kanggara male kamakaf bakkan kabdu ukanaf lammi gurgura akanafunu gurgura Barayu ye nol kalte yartun nama dorsisa keetin urorisa mahudalti alagan hada ye sabochisa samsi subarte hinabduan arkake isumafta bodensa asumafta abonisa harkan kenin dinati ajesidu imana abba ajese ilmu jira gidirsuf gara lafunu fafa lafnu gara ira bore bafatu makala minadatu gara malina rafa ilmu bofuma siarkanya tu sormuma sumi kesa facase sabaku adam base nutube kanne kuno gocha dugu gasanyi dedalota kutunu ratira wajufi mudde jabe fatani falmachu ku fafalle gobi machine والفورين نجلبنا رورو نربولي إركوما دالوني فالماتي مالا يادانا ياد السمالي لولا مالي تولا ننجل تسيبري إركوما دالوني فالماتي مالا يادانا ياد السمالي لولا مالي تولا ننجل تسيبري إياكو داتشي أوروميا أورماتو سامي داباريتي والفورين نجلبنا رورو نربولي إركوما دالوني فالماتي مالا يادانا ياد السمالي لولا مالي تولا ننجل تسيبري إركوما دالوني فالماتي مالا يادانا ياد السمالي لولا مالي تولا ننجل تسيبري برارو ببرنا وطودي ممي سوغرا بريدو كنا يفا ولا غرا ورغا مالوبو كنفلا كنو هراس كين يغادي لامنو جلا Jabe fadno dalla jalkamte abdin kutini akamte
Ison kuni kilee nu gata booda maqaan nu bada qawweeshin sodaatini urri gaara mul'ata irratti leenca galaadina buffisuutu nu fala qawweeshin sodaatini urri gaara mul'ata irratti leenca galaadina buffisuutu nu fala Barri barana kun akkami si ta'uu dide kiyyoonatti ta'e akka garaan nu tokko taane agarte Barri barana kun akkami si ta'uu dide kiyyoonatti ta'e akka garaan nu tokko taane agarte Yaa warra malkaarra gamana yaa warra tulluurra gamasi muka qilxuuti kan garbiitti magarte Barri barana kun akkami si ta'uu dide kiyyoonatti ta'e akka garaan nu tokko taane agarte Barri barana kun akkami si ta'uu dide kiyyoonatti ta'e akka garaan nu tokko taane agarte Asii mala mali Achis mala mali Yaduumessa gannaa roobuudhaaf calaqqisaa dide sanyiinis biqiluu har'as bilooni bubbisaa Maali malli waatu dibe maali malli Silaas bara cubbuu kijibaa balballi banaa keenya guyyaatu dukkanaa rakkanne eenyutti mannaa Maali malli waatu dibe maali malli Dhufuuf jira guyyaa walabummaa gochi badii boruu dhibaa fuuldura keenyatu ifaa akkuma goobana ji'aa Maali malli waatu dibe maali malli Nutu nama tumnu nutu kaniiroo rifamnee nuti mbullu wajjemne baafamna gumaa hin badu dhiigni qulqulluu Maali malli waatu dibe maali malli Maali malli waatu dibe maali malli Maali malli waatu dibe maali malli Abbaan biyyaa nuyi shakkiin qabu kadhattuu galtuu waliin madaallu Lammiikoo akeekatu loluu qofa kumaan hin jiru beekatu Si darbee dhugaa qabda si nyaachifne garaa sitti hin jabaannu Lammiikoo akeekatu loluu qofa kumaan hin jiru beekatu Aduu bara dhibbaa jira kanaaf illee dhaloonni kutatee wajjin hiriire Lammiikoo akeekatu loluu qofa kumaan hin jiru beekatu Daandii haqaa qabanne haaloluu addaan faca'uu keenyatu nu miidhe Lammiikoo akeekatu loluu qofa kumaan hin jiru beekatu Lammiikoo akeekatu loluu qofa kumaan hin jiru beekatu Tole tole Lammiikoo akeekatu loluu qofa kumaan hin jiru Daawwattoota walabummaa News Network kan daawwachaa jirtan qophii keenya haala yerootii fi seenaa gootota Oromooti. Akkuma aadaa keenyaa irra keessummaa qaalii tokko qabannee dhiyaannee jirra. Nu hordofaa isiniin jechaa keessummaan keenya Dr. Daggafaa Abdiisaati. Dr. Daggafaa Abdiisaan ol isin barsiisuun hin barbaachisu. Dr. Daggafaa Abdiisaa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo yookaan miseensa shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo duraaniiti. Akkasumas leenjisaa fayyaa waraana bilisummaa Oromoo turan yeroo dheeraadhaaf. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti waan hedduu gurguddaa hojjetaniiru. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti miti biyyattii keessattis waan hedduu hojjetaniiru. Biyyattii keessattis dur Daayirektera fayyaa Tukur Ambassaa yookaan leenca gurraacha jedhamutti uummata impaayiratti gargaaraa turan. Kanaaf Dr. Abdiisaa wajjin dhimma haala yeroo amma keessaayyuu impaayira Itoophiyaatii fi Oromiyaa keessa jiru irratti marii goonaa obsaan akka nu hordoftan kabajaan isin gaafachaa. Dr. Daggafaa Abdiisaa Anaa dhufu baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhufanii fayyaa ta'aa miidiyaa kana irratti argamee uummata kootii fi waan amma jiruu fi gara fuulduraatti maal akka ta'u irra jiru ibsuudhaaf nabaaf keessanii galatoomaan jedha.
Tole Dr. Daggafaa kallattiidhumaan gara marii keenyaatti seenna. Mee haalli impaayera Itoophiyaa walumaa gala yeroo ammaa kana maal fakkaata kanumaan itti seenna? Haalli Itoophiyaa yeroo ammaa kana kan duraarraa adda kan godhu yeroo jaarraa 21 kana keessa teekinooloojiin guddatee qunnamtiin ammayyaallee dagaagee uummatii akka garaa ofiisaatti wal qunnamu teekinooloojii baree kanatti fayyadamee jiru kana keessatti mootummaan Itoophiyaa sun dhufee darbaa isa durii sana akkuma durii sanatti yaadee uummata kanaa uummata keessumaa dhaloota ammaa kun dhaloota beekumsaa illee dafee waa hubachuu danda'u kana akkuma kanaan duraa sana cabsinee bulchinaa akkuma durii sanaa afaan qawweetiin cabsineetu jalatti bulchinaa of jalatti bulchinaa eessayyuu hin naqanii jedhanii akkasitti mataa jabaataniitu utuu jaarmiyaaleen adda addaa illee jaarmiyaaleen siyaasaa adda addaa illee teenyee biyya kanaa akkaataa itti gara fuulduraatti waliin jiraannuu fi siyaasa illee akkaataa itti tolfannu hundumtuu mirga isaa akka kabajamuu fi biyyattii sirna deemokiraataa ta'eenii ijaaran jedhee iyyaa jiru kanatti meeshaa waraanaa dhaan cabsinee sin bulchina malee haasa'uu hin dandeessan kana jedhanii mataa jabaataniitu uummata irratti rool isaa jiru jechuudha. Haalli ammaa Itoophiyaa keessa jiru baay'ee hammaataa. Gara fuulduraatti illee fincila adda addaa kaasisee diddaa adda addaa kaasisee uummati illee akka wal fixuudhaaf deemu kanallee qopheessaa jiru jechuudha. Silaa mootummaan biyya nan bulcha jedhu waan uummati jedhu dhaga'uu qaba. Akkas ture. Malee sirna yeroo dargiin kufe yaadii jedhanii dhaabbatan sana akkuma sanatti itti fufnaa jedhaniitu uummata dhaga'uu didaniitu uummata irratti waraana labsuudhaanii uummata nagaa kan hidhatee jiru qofaatu hin taane uummata nagaa kana deeggartu kana gootu jedhaniitu uummata nagaa hiraarsaa mana isaa keessaa fuudhanii ajjeesaa mana hidhaadhaa fuudhanii ajjeesaa. Inni kun egaa aamilee uummataa cabsuudhaaf kan agarsiisu jechuudha. Humna qawweetiin isin bulchinaadha. Uummati immoo didaa jira jechuudha. Amma yeroo lolli bakka garaagaraatti biyyattii keessatti walumaa gala impaayarattii keessatti hammaachaa jiru naannoo Tigraayittis naannoo Oromiyaattis naannoo Amaaraattis walumaa gala lolli yeroo baay'achaa jiru kana akkuma isin jettan nagaa buusuuf hin barbaadan. Mootummaan Ameerikaa fi biyyooti garaagaraas rakkoo lolaa fi walxaxaa siyaasaa impaayera Itoophiyaa kun keessa seente nagaadhaan akka ta'anii furataniif dhiibbaa gochaa jiru. Kana qofa miti waraanni bilisummaa Oromoollee dhimma kanarratti ibsa baasee jira karaa nagaadhaan yoo xumuramuu baate biyyattiin rakkoo hamaa keessa deemaa jirti jedhee. Akkasuma addi bilisummaa Oromoollee ibsa baasee gamtaa Awurooppaatiif ergeera. Yerootti mootummooti dhaabooti hundumtuu karaa nagaadhaan yoo taa'amee mari'atamee furame malee biyyattiin kun gara isaatti deemti jechaa jiran kanatti isaan didaa jiru. Mee garamitti deema dubbiin kun nagaa kana fudhatu moo biyyattiin rakkoo biraa keessa seeni? Kan nama dhaguu kan baay'ee waan nama ajaa'ibu warra dur isaanii hojjechiisaa ture. Isaaniin ijaaree akka ashkariitti isaanii ergataa ture. Uummata isaan keessatti dhalatan irraa dhalatan illee akka gidirsan kan ajajaa ture. Ajaja isaanii malee ajaja warra TPLF malee kan biraa ta'anii illee gattaanii yaaduu dhiisaniitu uummata kana gidirsaa ture jechuudha. Keessumaa uummata Oromoo uummata kibbaas akkasuma uummata kolonii jalatti qofan hundaa
paapet kan jedhamu ergamtuu kan uummata fakkaatee uummata nyaatu tolfatanii uummata kana gidirsaa agarsiisaa mana hidhaatti guuraa meeshaa aadaallee kan Oromoo meeshaa aadaa kan Oromoon ittiin meeshaa aadaa kan inni ittiin jiraataa ture kan ittiin oomishatu qonnaa bullaan kan ittiin oomishatu illee harkaa guuran jechuudha. Harkaa guuran kanatti qabatanii hin deemtanii fakkeenya kaasuudha. Eeboo Oromoon eeboodhaan beekama. Anqaassee cuubee kan hundumaa ittiin fayyadamuudhaaf qotee bulaan itti fayyadamuudhaaf qabatee deemu uleellee harkaa guuranidha. Uleellee harkaa guursisa jechuudha. Isaan kana ashkarii ta'anii ergamaa turaniitu amma wareegama ilmaan Oromoo kumaatamiin kan ta'u. Wareegama sanaan jijjiirraa akkaataa itti wayyaanee isaan ajajaa tokko sana jijjiirraa sana dhufee fakkeessanii dhuguma jijjiirraa finna jedhanii uummata gowwomsanii taayitaatti ol baay'ee deebi'anii waama isaa duraan kanaan dura TPLF jalatti wayyaanee jalatti baratan sanaa deebi'anii uummata irratti fe'aa jiru jechuudha. Achii ka'anii kanuma dura gooftootii isaanii isaan barsiise akkaataa itti uummata miidhamu isaanii barsiise kana seera eegsifna jedhaniitu ittiin qabanii jara loluu to'umtuu taanee uummata Tigraay akka uummataatti diigan jechuudha. Akka uummata Tigraay. Uummati maal godhe? Uummati jireenya isaa jiraataa jireenya isaa fooyyeffachuuf walii gadi fiigaa. Haa ta'u malee paabilikii uummatatti roorrisuun uummata lafarraa fixuun uummata ajjeesuu uummata gidirsuu ijoollee dargaggoo fuudhanii ajjeesuu jaarsota ajjeesuu mana amantiitti illee warra amantiidhaan waanii ta'u jaarsota fuudhanii ajjeesuu akkas godhan jechuudha. Isa kana warri kanaan dura sirna Minilikiin leellisan kan Tigraay dhumnaani warri kaanii garbuudhaa jedhan. Kan Tigraay dhumnaan warri kaan garbuudhaa jedhan. Eewu jechuudha. Garbuun eewu jechuudha. Oromoodhaan jedhu warri kibbaatiin jedhu jechuudha. Tuffii guddaa uummataaf kan qaban. Akkuma Tigraay keessatti uummata sanaa jimlaadhaan fixan sanaa uummata Oromoos akkasitti fidnaa jedhaniitu nutti dhaadatan. Sadhaatan kana hojiirra hojjechaa jiru jechuudha. Kun hin ta'u waan kuni mirga dhala namaa dabsitanii uummata fixaa jirtu uummata beelaan qabdaniitu beela meeshaa waraanaa godhatanii uummata kan godhaa jirtu mootummaa gara biraa waraana isaan biyya keessa galchitanii biyya keessa galchitanii akka itti lolaa jirtu fixaa jirtu kana dhaabaa kuni biyya sanaa fi balaadha jedhaniitu Amerikaa mootummoota Awurooppaa European Union mootummoota gamtoomanii United Nations marii mirga dhala namaa kan mootummoota gamtoomanii United Nations Human Rights Council garee mootummaa Afrikaa Union isaan kun hundumtuu dhiibbaa irratti godhan akkasitti deemu yoo deemtanii biyyi sun hin diigamtii jedhaniitu itti maa jiru hin diigamtu. Warra jaarmiyaalee siyaasaa adda addaa kana waamaatii akkaataa itti dhiisutti wayyoo ilmoon namaa akka gidiraan agarre. Mirgi dhala namaa Itoophiyaa keessatti akka kabajamu. Jaarmiyaalee siyaasaa adda addaa wajjin haasaa dhiibbaa irratti godhatan jechuudha. Hin didan. Akkuma kanaan duraa yeroo Minilikii yeroo Sillaasee yeroo Dargiidhaa yeroo wayyaanee wajjin turre sanaa ammas akka macaafatee jiraachifnaa jedhaniitu mootummaa adda addaa kan jedhan jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo durumaan iyyuu kan sibiila fudhannee kaanee fi mirgi uummata Oromoodhaa eegamuu dideetii jedheeti yeroo hundumaa karaa nagaa
akka mirgi uummata Oromootiif mirgootii lammiilee Oromiyaadhaa fi mirgootii lammiilee Itoophiyaadhaa akka eegamuu fi sirna dimokiraataa ta'een haa ilaallu jedhaa ture waggaa baay'ee akka jiraatu jechuudha. Waggaa 40 hundi dha humna qawweetiin isin balleessaa. Inni kun immoo caalaa irratti uummaticha garaa ammeessee uummatichi jiru akka mootummaa kaasatti finciloodhaa ture. Ammas akkasumatti jira jechuudha. Kanaaf utuu dubbannu Dooktor Isinin Dhaaba utuu dubbannu dhiifamaa wajjin akkuma amma jettani uummata Tigraayin kan fixaa ture waraana humna addaa Amaaraatii fi warra Eritiriyaa fi milishaa sana waraanni sun amma gara Oromiyaatti duulee jira. Akkuma isin amma jettani biyya Tigraay keessatti duguuggaa sanyiitii fi gudeeddaa hawwanii hedduu raawwatee BBC, VOA, Sabaayimaaleen hedduun irratti waan sana irratti himachaa jiru. Kana qofallee kallattiin doktoroota neersota naannoo sana jiran quunnamanii waan ta'u argaa jiru. Waraanni Oromiyaatti duule kun Oromiyaa keessatti kana gochaa jira. Maaliif kana irratti xiyyeeffatamuu dadhabe? Waraanni sun dur yeroo ta'e wayyaanee jala tures isumatu uummata Oromoo irratti daguuggaa sanyiitii fi gudeeddaa dubartootaa irratti raawwachaa ture. Har'asitti jira. Kan Oromiyaa yoom dhaga'ama? Attamitti kan Oromoo maal ta'uu qaba jettanii yaadu? Kan Oromoodhaa hin beekamaa bari. Kan Oromoo naasaan maaliif naasaanii kan isaan yeroo militiin dhufanii durumaanii Itoophiyaan suni adoola kiristiyaanaati. Kan paagaaniin marfame jechuudha. The Christian Highland surrounded by pagans. Jedhanii kan itti tolfatan. Kanaaf akkaataa isaa itti of eeganii fi akkaataa itti mootummaa sana cimsatanii fi meeshaa adda addaa irraa fudhataa turan jechuudha. Meeshaa sanaanii kan Oromoon cabe. Meeshaa sanaanii kan warra Kibbaa caban. Ammas waan akkasii kana yoo biyya sana geggeessuu baanne biyyattiin hin babbaddii, biyyattiin hin tamsaatii jedhaniitu akkasitti hojjetaa jiru jechuudha. Oromoon immoo uummata bal'aa waan ta'eef uummata bal'aa akka ta'e beeku warri biyyoota alaa kun. Oromoon akka uummata guddaa ta'es beeku. Akka qabeenyaa Itoophiyaa sanallee kan qabeenyaa Oromoo akka caalaanii biyya sanaa bulchuuma beeku. Mootummoota adda addaa akka qabeenyi Oromiyaadhaa inni lafa jalaa fi inni lafarraa biyya sana bulchuuma beeku. Uuma beeku. Kanaan dura dippiloomaasii tolfatan sanarraa kan ta'eeti mootummoota adda addaa sanaa goobsu jechuudha. Isarra darbee kan uummata Oromoo baruu qabu. Ammallee miidiyaa keessan kan dhaggeeffatu Oromoon kan itti qonni duraa eessumaan ture. Yeroo hundumaa namni walitti. Mootummaa adda addaa kana abdachuu dhiisee Oromoon humna ta'uu qaba. Gaafa inni humna ta'e mootummoota adda addaa kuni uummati kun bal'aa guddaa ta'uu isaa fi qabeenyi isaas guddaa akka ta'e mootummaa Itoophiyaa sanii kan jiraachisu uummata Oromoo qabeenyaa uummata Oromoo lafa jalaaf lafarraa akka ta'e waan beekaniif humna hin qabu jedhaniitu ishee warri humna qabu danda'a mataa isaaniitiin jedhanii. Isuma qawweedhaan nama bituudhaaf jedhu kanatu tumsu. Kanaaf madaalii sana jallisuudhaaf Oromoon maal gochuu qabaa? Humna ta'ee humna agarsiisuu qaba. Kan hundumtuu hubachuu qaba. Oromoon kan hundaa hubachuu qaba. Yoo humna ta'e malee Oromoon yoo humna ta'e malee mootummoota adda addaa warra dhiyaa kan warra Awurooppaa kan warra Afrikaa keessa jiru kan isaan ofii isaaniitti qorraaftii jiru warra Afrikaadhaa afoolummaadhaan laaqamanii jiru. Ta'anii mootummaa adda addaa nurratti dhiisee addunyaan nurratti dhiisee jechuun qabu Oromoon. Isa kana hubachuu qaba Oromoon. Dhalli Oromoo tokko tokkoon kan hubachuu qaba. Humna ta'uu qaba. Gaafa humna ta'e
qabeenyichis kan darri caalaan isaa kan Oromoo waan ta'eef uummatichis bal'aa waan ta'eef gara keenyatti galagalaniitu ahaa uummati kun humna ta'eeraa jedhaniitu nu hojii dhaabbatu. Hangasitti garuu ofumaa ol diigaa waan hin taaneen olola irratti oofaa gosaan ol ijaaraa akka kutaatti ol ijaaraa wal facaasaa humna wal laaffisaa. Diina alagaa abdachuun gatii akka hin qabne Oromooni dhalli Oromoo kana baruu qaba. Yeroon isaa yeroo Oromooni taa'ee ilaalee taa'ee ol gamgamee taa'ee olitti taa'ee kanatu nu baasa jedhee haasa'udha yeroo nama. Yeroo nurratti duulan warri Amaaraa humna addaa Amaaraa Oromootti bobbaasuuni kaayyoo isaanii iddoodhaan gaachuudha. Isuma sida jedhee Tigraay rukunnaani warri kaanii garbuudhaan garbuu moonyeetti nattee tuntaa abaqii isaa waan gootee bineensaa nyaattaa jechuudha. Oromoon akka abaqii akka garbuudhaatti humnaa nama keenya gatti warra hidhate Amaara gatti bobbaafneetu cabsinaadha akka durii akka yeroo Minilikii Oromoo qabatee Oromoo cabsisana ammas mootummaa Abiyyiin qabanneetu warra PP ofiin jettu kana qabanneetu mootummaa cabsinaadha. Isaan dhugaa qabu. Isaan alagaa. Isaan mootummaa kana isaan uummata kana lafarraa balleessuu barbaadu. Garuu kan nama gaddisiisu warra isaaniif ergamtuu taatee uummata sanaa irratti roorrisuudha. Isa baransan aadaadha isaaniif aadaa. Oromoo qabatanii Oromootti cabsuun aadaa. Kan Oromoon hubateera. Isa humna addaa Amaaraa uummattii Oromiyaatti bobba'u warri PP isaanii wajjin dhaabbatanii Oromoo kana mana guutti gubuu qabeenya isaa gubuu ijoollee isaanii fuudhanii ajjeesuu mana isaa fuudhanii ajjeesuu jechuudha. Eeyyoo kan ajjeesaa jiru. Jaruma kana jechuudha. Kanaaf Oromoon kan hubachuu qaba. Warri xiqqoo utuu hubatiin uummata isaaniitti roorrisan amma dhaabbatan. Yaada keessan kan irratti isin addunyaan yoo mootummaa sana yookaan mootummaa jenna maal jennaa miti jilbeenfachiisan addunyaanis gaafa sana nama dhagaa jechuun addunyaanis hin jilbeenfata nama dhaggeeffataa jechuu keessanii hedduu galatoomaa. Utuma dubbannu waa'ee madaguugaa sanyii kana irratti yeroo ammaa kana biyyattii keessatti karaa hundaan Oromoo irratti daguugaan sanyii raawwatamaa jira. Akkuma amma jenne humnoota hedduudha. Humnoota Amaaraa, humnoota Eritiriyaayuu dabalatee biyyattii keessatti sadarkaa tikaatiif sadarkaa waraanaatiin daguugaa sanyii raawwachaa jiru. Isa kana hoo maaltu wayya? Utuu isaan kana raawwachaa jiranii karaa tokko immoo gaafa dhageenyu waraanni bilisummaa Oromoo immoo waa ibsa baasaa jira. Waamicha karaa nagaafaa gaafachaa jira. Ibsa qabxii 8 of keessaa qabu baasee jira. Fakkeenyaaf waraanni mooraatti agaluu mootummaa chaarteriin haa ijaaramu waan akkas akkasii kana gaafachaa jira. Akkamitti mootummaan sunoo waamichaan goone maayini mormitootaaf yookaan waraana bilisummaa Oromoof akkamitti garamitti adeema dubbiin kun namni baay'een kana hubachuu dadhabanii jiru Dr. Daggafaa. Namni baay'een akka hubatuuf silaa isa irratti qoraa isa irraa amma inni deebiin haasa'a. Bageenyaan haasa'a jechuudha. Mootummooti adda addaa kan Awurooppaa ta'e, Ameerikaa ta'e, kan Afrikaa ta'e lola kana dhaabaatii gattaa haasaatii rakkoo biyya sana keessa jiru fudhadhaa jedhaa jira. Jarri immoo waan sobaa ittiin Abiibaa waan sobaa ittiin akkamitti gatteenyee jara kana waamnee hojii haasofnaa isaan nu lolaa jiru jechuudhaaf deemu jedhu jechuudha. Kunuma jedhamaa jira jechuudha. Akka akkas hin taaneef lakkii nuyi nutti bobbaatanii uummata keenya humnaan cabsitu mirga uummataadhaa inni irra jettanii kanaaf qawwee qabannee jirra. Yoo waan kan hundumaa ilaalu kan qawwee qabatee jirus
kan siyaasaan qawween qabannes yoo walitti waamtaniiti dubbii sana haasofneef hinnaa akkasitti dhumataa jedhanii waraana adda bilisummaa Oromoo baasuun sunis isa isaan soobaa isaan irratti haasaa jiran kanatti fashalsuudhaaf akka jedhu. Fashalsuudhaaf jedhu jechuudha. Dubbii soobaa isaan uummatatti roorrisaa shaneedha. Uummata Oromoo kan baruu qabu Oneeg shanee. Uummata Oromoo kan baruu qabu shanee jechuun Oneeg shanee jechuun Oromoo jechuudha kan hubadhaa. Waraana isa qawwee qabatee caakkaa jiru waa miti. Oromoo kana bari shanee jechuun Oneeg shanee jechuun Oromoo jechuudha jechuudha. Kan eeyyotu taargeetii kana eeyyotu taargaa kana baasee PPtu baase. Abiitu baase. Oromoon maal jedhaa? Karaa sareen banteetu waraabessi galaa jira. Jarri kana qabataniitu Oromoo ajjeesuudhaaf yoo ajjeesaniif Oromootti duudanii shaneetti duudde malee uummatatti duudde siin jedhu. Garuu Oneeg shanee jechuun Oromoodha. Kana hubadhaa Oromoodha. Eenyuyyuu yoo ashkarii ta'ee yoo isaaniif ashkarii ta'ee isaaniif ergamtuu ta'ee waa isaan jedhan kanaa qe'ee uummata Oromoo ajjeesuu yoo dide shaneedhaa jedhanitu ajjeesu jechuudha. Eenyuun ajjeefne shanee ajjeefne jechuudha. Oromoo nagaa ajjeesan. Maaliif akka jedhu Oneeg shanee jechuun Oromoo jechuu hubachuu qaba Oromoon. Kanaaf inni warri dubbiin hin galleef Oneeg shanee jechuun waraana adda bilisummaa Oromoo isa qabatee qawwee qabatee caakkaa keessa jiru duwwaatti fakkaatee bora anaan nan gahu jedhee callumadhee taa'uun qabu Oromoon. Hunda isaaniidha. Yoo wanti PP mootummaan illee dura mootummaan wanti shiftaan Itoophiyaa nan bulche ajajee yoonni ajaja isaa kan itti ta'e ati shaneedhaa ajjeesuudhaaf jedhu hundumtuu akkasitti ajaja Abiy fudhateetu deema jechuudha. Oromoo akkasitti yaadaa jirta. Akkasitti ajaja sana fudhachuudhaaf deemta. Yoo fudhachuu baatte shaneedhaa isa ajjeessa. Kanaaf warri Habashaas Oneeg shanee amma waa wallootti ta'edha. Waa hin qabseetti ta'edha. Uummata keenya walloo irratti kan ta'e shaneetu nutti duulee Oneeg shaneen nutti duulee jedhu. Oneeg shaneen achi jiru. Oneegii achi jiru. Oneeg achi jiru. Waraana adda bilisummaa Oromoo achi jiru. Uummati Oromoo walloodhaa gaafa durmaanuu jabaatee ofirraa dhowwaa. Waan diinatti marfame kanaa ofirraa dhowwiitti ittiin jiraataa ture jechuudha. Isa kana cabsuuf jedhaniitu Oromoo walloodhaa ajjeesaniitu shaneedhaa. Kana irratti hubadhaa. Achi duwwaa miti. Matakkaliin. Waraana uummata keenya wambaraa jiru. Shaneetu dhufee jedhu. Oromoon bakka jiru hundumaatti shaneedha jechuudha. Taargaa. Leebelii. Neemanda leebel. Moggaasiiti. Itti maxxansiiti. Akka itti ajjeesi. Jedhu jechuudha. Kanaaf Oromoo dhugaa isinitti hin fakkaatin. Oneeg shaneen isaan jedhanii waraana adda bilisummaa Oromoo isa qabatee caakkaa jiru miti. Oromoo hundumaa. Oromoo kan ta'e hundumaa. Shanee Oneeg shanee jedhanii ajjeesu jechuudha. Fiqi jechuudha. Biyyaa baasu jechuudha. Maneedhaatii fuudhanii ajjeesu jechuudha. Seera alatti utuu seera maalii jiraan biyya sana. Akkas ta'uu hubatee Oromoon inni liyyuu haa'e naannoo Amaaraa Oromiyaa keessa gashanii uummata keenya biraa agarsiisaa jiran kuni Oromoo dhaqaa fixaa jedhanii ajajitti kenname. Oromoo lafarraa kaasaa. Oromoo Shawaanii fi Wallaggaa kan Amaaraati. Shaalaqaa Daawit Walda Goorgisfaa kan jedhamti. Warri kaas akkasuma jedhu kan Amaaraa waan ta'eef lafa sana Amaaraaf deebisuu fi uummata Oromoo achi jiru sana fixuu qabna. Hiriira nagaa Bahar Daaritti godhan. Oromummaa Yihudaa Itoophiyaatti qidhamu. Kana jechuun maal jechuudha? Oromummaan maal jechuudha? Oromummaan
Oromoo jechuudha. Nama identitii isaa Oromoo identitii isaa baree an Oromoo ofii jedhu jechuudha. Kanaaf inni kun abadu Itoophiyaan immoo alalistu jechuudha. Kanaaf kan Otoo dubbannu doktor akkuma isin amma jettan naannoo Amaaraatti Oromummaan habaduu Itoophiyaan adeemsituu jedhamaa ture. Hiriira naannoo Amaaraatti ta'e kana haga ammaatti nama 2 duwwaatu hidhamee jedhama. Oromiyaa keessatti hiriira ta'e keessatti namoonni rasaasa waraanaatiin dhumu. Akkasumas immoo beektota ijoollee oladdeemoo dargaggoo akkama yoo yaadatu ta'e dheengadda Dambidollootti mucaa barsiisaa kana ajjeesan namoota jajjaboo Oromiyaa keessatti ajjeesaa jiru. Maali warri OPDO kun kana isaaniif ta'ee fudhataniiru Oromoon akka dhumu Amaarri akka hin tuqamne Amaarri hin hidhamullee yoo hidhame namni 2 hidhame jedhanii iyyaa jiru. Oromoon kumaatamaan mana hidhaatti dhumaa jira. Warri OPDO kun akkamitti yaadu? Maal jettu? Mee isa kan warra Abiyyi Faayoo dhiibne OPDO warri jalaa warra akka dhaabaatti jiran maal gochaa jiru? Maal yaadu? OPDO irraa maal ennaa? Warri OPDO jedhaman kuni warri Oromiyaa keessatti bulchaa jiran kuni gariinsaa warri gara gadiidhaa hin beekan. Maaluma akka ta'e iyyuu hin beekan. Oromummaa isaanii Oromoo dhalootaan Oromoo ta'uu isaaniiti malee ajaji gaaraadhaatti dhaqaa isa kana hojiirra oolchu. Durumaa kaasee waggaa 30 kan jechuudha. Ajajarra oolchu jechuudha. Himaniiru bar kanaan dura nu biyya dhannee agarree mitiire. Maaliif dubbiin isaa akkamitti waan gaaraa isa kana hojiirra oolchina malee hin beekne. Warra akkasii warra gaaffii gaafatanii ni ari'amu. Ni ajjeefamu iyyuu. Warra akkamatti gad dabarsanii nyaatuma hundaa isaanii duwwaa nyaachuudhaan gad dabarsan kun maal akka ta'aa jiru iyyuu hin beekan hedduun isaanii. Amma garuu wayyaa irratti bakka akka ilaalu. Warri gaarraa jiranii Oromoo ta'uu isaanii maa itti beekani? Oromoo iyyuu miti warra Oromiyaa keessatti dhalatee afaan Oromoo caalaa haasoftu. Dhiigaan alagaa taate jechuudha. Amaara Abashaa taate jechuudha gariin ishee. Gariin ishee immoo Oromoodhaa fi Abashaarraa dhalatteetu aadaa Abashaa sana akkam guddattee. Ol beekna bara waggaa dheeraa jiraan nuyi. Warra aadaa Abashaatiin guddatte. Maqaa Oromoo kan qaban jechuudha. Oromoo qulqulluyyuu ta'ee kan aadaa Abashaatiin guddate baay'ee jiraatu. Isaan kana egaa kan Oromoo dubbisiisaa jiran. Dubbiin hin ta'uuf malee gaafa Oromoo kana hanga tokko rukutanii akka saayinsiitti yaadanitti. Isaantu deebi'ee rukutamu. Maaliif isaan achi jiraatanii waan barbaadanii warri Abashaa kun hin argatan jechuudha. Kanaaf hin rukutu. Kanaan dursa kanumatti miti seenaa keessatti dhufee darbaa argaa turre. Goonaa fa'aa hojjechiifatanii rukutan. Hedduudha. Nama baay'ee akkasitti ajjeesan jechuudha. Warra jootee tulluu fa'aa ijoollee isaanii akkasitti hojjetanii fixan jechuudha. Jimmaa Baachi Faarfaa akkas godhan jechuudha. Kumsaa Borodaa fa'aa akka godhan jechuudha. Ijoollee isaanii durbatti kennanii dhiira irraa fuudhanii durbatti kennanii durba isaanii irraa immoo fuudhanii abashoomsan jechuudha. Akkaataan namooti itti yaadan sanatu Abashaadha. Akka Abashaa itti yaadutti. Akka Amaaritti yaadu jechuudha. Isaan kanatu Oromoo keessatti rakkoo nutti fidaa jechuudha. Garuu amma naannoo Amaaraatti hiriira nagaa godhanii namni tokko itti bu'ee jette. Maaliif itti bu'uure? Hiriira nagaa isaan godhanii waa isaan yaadaniitti haasaa jiru. Waa isaan haasa'aniitu filetti godhaa jiru jechuudha. Itti bu'uun isaanii sun iyyuu Oromoodhaaf barnoota kenna jedhee yaadan. Itti bu'uu dhiisuun Oromiyaa keessatti murtii hiriira nagaa ba'amu itti duulanii ajjeesu. Maaliif
mataa gadi qabachiisu jechuudha. Haamilee cabsu warra beekan warra beektoo beekan bor uummata kana barsiisanii uummata kana duratti kakaasu jedhetu qaroolee Oromoodhaa ajjeesu jechuudha. Maxxatti buufanii ajjeesu jechuudha. Manidhaa fuudhanii ajjeesu jechuudha. Kunoo akkam gurbaa damdoolloodhaa PhD isaa fixatee maatii isaa gaafachuu kana ajjeesu jechuudha. Warra akkasii kana ajjeesu jechuudha. Ijoollee qaroo ta'an Hacaaluu fa'aa kunoo akkasitti ajjeesanii jechuudha. Amma immoo warra moonan dhagaa artistoota warra ciccimoo kana fuudhanii lafaan geessanii hin beekamu jechuudha. Warra uummata kakaasan, warra uummata barsiisan, warra uummata isaaniitii fi naatoo qaban kana keessa deemanii ilaalanii hojjetu. Keessaa balleessu jechuudha. Akka mana isaaniitti qaroon ammaa qaroon uummata Oromoo keessa jiru warra isaan ajjeesan kana duwwaatti fakkaata. Qaroon guutee bade. Kan waraanatti dabalame warra PhD fa'aa qabu jira. Maastirsi warra qabu jira. Kan waraana bilisummaa Oromoo keessa jiran. Akkasitti fakkaata jechuudha. Akka sabbaraa Minilik fa'aa uummata kana akka jirutti waanii gooneef naa jedhanii yaadu jechuudha. Kanaaf biyya Amaaraatti hiriirri nagaa ba'amee achirratti Oromummaa yuudam Oromummaan badu Itoophiyaan alis turan. Oromoo mana guddatu kana balleessanii Itoophiyaan alisuudhaaf deemu. Hin ta'a kun yoo ta'e rakkinni isaan bira miti kan Oromoo biraa jechuudha. Isa kanaaf jenna. Kanaaf istireesii goona. Oromoon hubachuu qaba. Shanee jechuun Oromoo qaba. Tole Doktor isinuu dubbattan fakkeenyaaf waan baraa itti duulanii fixaa jiru ammallee dirmannaan arganne. Walloon duulamee lafarraa buqqisaa gubaa jiru garuu walloon ofirraa rukutaa jabaachaa jira. Kunoo bakka hundumaatti ijoollee isaa jalaa fuudhanii ajjeesaa warra baratan artistoota namoota bebbeekamoo fixaa jiru. Uummanni Oromoo inni Harar, inni Arsii, inni Wallaggaaf Gujiillee lolamaa jira. Inni Jimmaa, inni Iluu Abbaaboor maal eega? Maaliif itti darabee taa'ee dhuma? Maaf dammaquu dadhabe? Maal rakkoon kun jettanii yaaddu? Sodaadhuma moo jiilchaniitu moo harka kennate moo maal ta'e jettanii yaaddu? Iddoo biraa Oromoo iddoo biraa jiru harkaan kennan. Ana akkasitti yaadu. Harkaan kennanne warroota adda bilisummaa Oromoo keessa taa'ee dhaaba kana laamsisaa turetu naannoo isaatti warra dhalatan isaanii adoochi akkasitti yaadan. Akkasitti ilaalan. Garuu immoo duuchaatti uummati naannoo isaa uummata Oromoo naannoo isaatti dhalatee ciisaa jira hin jedhamu. Qabsoo godhaa jira. Hin beekne. Qabsoo kanaaf iyyuu mitiire Arsiitti nama mana fuudhanii ajjeesu Baaleetti illee akkasuma jechuudha. Harargeetti illee kanuma jechuudha. Akkumas iddoo biraatti namoota qaroo ta'an fuudhanii keessa ajjeesu jechuudha. Kan daqqaa ta'e kun silaa ta'e warra of hin beeknetti funaananii iddoo adda addaa kakkaatan jechuudha. Warri ajjeefaa jechuudha. Bakka Oromiyaa hundumaa keessatti Harargee keessatti, Arsii keessatti, Baalee keessatti, Iluu Abbaaboor, Jimmaa keessatti bakka hundumaatti fuudhanii kakkaatan. Isaan kanatu uummata kana gidirsa. Kan inni gorsa kennuu fi kan hubatan illee jiru. Akka booda uummata kana lafarraa balleessuudhaaf itti xiyyeeffatanii jiranii hin beeku. Naannoo isaatti kan dhalate Oromoon illee biyya aadaa kan jiru huma beeku itti maa jiru jechuudha. Galiin taa'inaa hidhadhaa. Akkuma siree jedhamu yoo hidhannee Oromoon hidhatee yoo jabaate ammam akka ga'u Oromoon maal akka ta'e yoo agarsiise malee mootummoota adda addaadhaa humaa tokko gara keenya ilaalanii kanaaf hidhadhaa walii dhachiisaa hin ciisinaa nama uummata keessan ajjeesu nama uummata Oromoodhaa ajjeesuudhaaf sitti dhaabbataa jiru kana calmatee teessuma. Kanaafan jedhe inni biyya Amaaraatti akka jedhame suni uummata Oromoodhaa kaasaa jira. Sarrafellee isa hoomaa boora akkasii maaloodhaa jedhu kanallee kaasaa jira amma. Kanaafan gaariidhaa jedhe achitti
uummata dhaalachuun kun gaariidha. Inni isaan humna hidhate biyya Amaaraa fuudhanii biyya Amaaraa Oromoo keessan kun uummata kana dammaqsaa jira. Namni ilmoon namaa calloo ciisee hin du'u. Isa kan dammaqsaa jira. Isa calloo godhanii warri kanaan dura haallaa hojjetanii adda bilisummaa Oromoo keessa taa'anii waa hin taane haasaa turanii uummata sana adoochaatti naqaa turanii amma dubbiin akkasiidha jira jechuudha. Isaanii iyyuu dabalate. Warra laaqaa jiran iyyuu dabalate edaa dubbiin akkas ta'aa jirti jechiisaa jira jechuudha. Kanaaf wanti achitti ta'e sun wanti biyya Amaaraatti ta'e sun uummata Oromoodhaaf barnoota kennaa jira. Namni kanarraa hin baranne yoomuu baratu. Yoomuu baratu du'a isaatitu itti sadda jechuudha. Du'a isaati yoomuu baratu. Yoo barachuu baatee maal Tolee, dhimma daguuggaa sanyii kana laalchisee gaaffii natti dhalateetu jira. Karaa karuxummaatiinis warri Habashaa kun Oromoo kana gosa adda addaatiin fixaa jiru jedhama. Fakkeenyaaf karaa hakiimotaa naannoo Oromiyaa keessa jiranii nyaata summaa fakkeenyaaf akka zayitii faa yeroo darbe gara Naqamteetti ergamu jedhan naannoo Amaaraatti hojjetame kan adda godhanii waan akkas akkasii konkolaataa fa'iin akkaataa itti konkolaataa faa wannoo godhanii oofanii waan garaa garaatiin summii waan akkas akkasiitiinis fixaa jiruudhaan uummanni Oromoo kun akkamitti dammaqa maal gochuutu namarra jira akka uummanni Oromoo kanarraa of eeggatu akka uummanni Oromoo jara kanarraa of eeggatu. Oromiyaa keessa naftanyoota hedduutu jiru. Naftanyoonni kun immoo hojii isaanii akka aktivistoota isaanii irraa dhageetti ila amma yeroo darbe maal jiraa turani ijoolleen Oromummaa irraa dhalattu baay'ee hamtuudha waan ta'eef itti yaaduu qabnaa jedhanii dubbachaa jiru yoo dhageessu ta'e. Kanarraa kana malees immoo waan hedduutu hojjetamaa jira. Isa kan akkamitti uummata keenya barsiisuu qabna. Karaa kam uummati keenya kanarraa of eeggachuu qaba jettanii yaaddu. Kunis ulaagaadhuma sanyii daguuggaa keessa jira. Kanarraa uummati keenya akkaataa of eeggatu warri dammaqan warri biyya alaa jiran Oromoo biyya alaa jiran inni keessaas karaa adda addaadhaa sanyii duguuggii uummata Oromoo irratti geggeessuudhaaf xiyyeeffatamee waan jiru jedhame Oromummaa Yihudaa Itoophiyaatti qidam jechuun uummata Oromoo lafarraa balleessinaa jechuun arsaasa duwwaa akka hin taane summii adda addaatiin akkaataa amma itti kana summii adda addaatiin uummata kana ajjeesisuu karaa adda addaa ajjeesuu akka ta'e hubachuu qaba uummata Oromoodha. Kanallee walitti himuu qaba jechuudha. Wal barsiisuu qaba jechuudha. Kanarraa of eeggadhu. Maaliif waan biyya Amaaraatii dhufeeyyuu maaliif bitatta? Dhaabbadhaafi inni ammaan achi isaan waltajjii bahanii alatti bahanii bakkeetti bahanii hiriira nagaa fakkeessanii hiriira nagaatiin uummati Oromoo dhumuu qabaa. Itoophiyaan immoo lalisuu qabdi erga jedhanii erga ifatti sitti mali akkaataa itti dhumtu akkaataa itti siftuudhaaf deemanii karaa adda addaa arsaasa waan sitti hin fakkaatin. Yaa Oromootti himaa jira bal'uma. Warra kana dhaggeeffatan walitti illee adda dabarsaa. Karaa adda addaadhaaf fixu jechuudha. Jenoosaayidii karaa adda addaa deemu. Mana gubuun qabeenyaa wajjin mana gubuun maasii irratti midhaan gubuun uummata manni isaa gubate sun qabeenyi isaa gubate sun maal ta'uu deema? Ijoollee qabaa maatii qaba maal ta'uu deema? Konkolaataa dhumuuf deemaa jechuudha. Ilmoo namaatii fi the basic need kan uummata Oromoo kan ilmoo namaa kan ta'e kan barbaachisu tokko dawoodha jechuudha. Shelter. Manni irratti gubate shelter hin qabu. Dawoo hin qabu. Tokko nyaata jechuudha. Nyaatee jiraachuu qaba jechuudha. Midhaan isaa gubate mana keessatti. Qabeenyi isaa horii isaa mana keessatti gubate. Maasii irratti gubate waan nyaatu hin qabu jechuudha. Horii isaa beelada isaa fudhatan qalatan waan gurguratu illee hin qabu jechuudha. Bakkeetti jechuudha. Ijoollee wajjin bakkeetti jechuudha.
Kuni ulaagaa sanyii duguuggii keessaa tokko. Ta'ee jedhamee uummatee akka hin jiraannee fi waan ittiin jiraatu beeksisni isaa irraa balleessu jechuun ulaagaa sanyii duguuggii keessaa tokko jechuudha. Kana galmeeffadhaa. Kuni uummata Oromoo kana qalbeeffachuu qabaa jechuudha. Inni ala jirus inni keessa jirus. Sanyiin duguuggii tokko karaa kanaa jechuudha. Gara biraa kan asaasaa lakkisuu jechuudha. Fuudhanii dhageessanii malee fuudhanii ajjeesanii bakkeetti gatu. Ijoollee jalaa fuudhanii ajjeesu. Abbaa irraa fuudhanii ajjeesu. Dubartii fuudhanii ijoollee irraa fuudhanii ajjeesu. Namooti uummata Oromoodhaa ilmoon irraa deemu. Haati abbaan irraa deemu. Maasiin irratti gubatu. Qabeenyaan irraa fudhatamu. Naannoo isaa kan jiru uummata Oromoo irratti qalbii irra gahu. Jireenya isaa gara fuulduraatti yaaddessaa akka ta'e qalbii irra gahu. The psychological effect. On his mental and physical. Qaama isaarraa fi sammuu isaarra kan gahu. Kuni warra ogeeyyii fayyaatu beekaa jechuudha. Kana barsiisuu qabna jechuudha. Bor naannoo isaa kan jiru uummati sodaadhaan jiraata jechuudha. Kunis sanyii duguuggii keessaa tokko jechuudha. Hanga kana nurratti ta'utti teessee eddaa Oromoo waan qabduun falmadhu. Waan qabduun walitti dirmachuu malee teessee jiraata. Oromoon kibba kaaba giddu galeessa lixa fi ba'a kan taatan akkas godhaa. Borii iddoo gara biraatti akka godhaniiti borii iftaanii isin bira gahu. Kanaan dura agarra mitiilee murtii Wallaggaadhaa fi Gujiitti hordofamee jiru hundi kan callee ta'a jechuudha. Amma bakka hundumaa ga'e. Murtii Walloo irratti duulamu hundi kan callee ta'a jechuudha. Bakka hundumaa ga'e. Isin irra ga'a. Tooftaan kuni uummata Oromoo balleessu Oromummaan abadu jechuudha. Kanuma jechuudha. Gara biraa waa'ee Eertiraansi itti sii dabala. Akka uummata Oromoodhaa gochuudha. Eertiraan yeroo wayyaanee wajjin waliin qabeenya Oromoo keessumaa buna biyya alaatti gurguraa. Yeroo sana buna Eertiraa gatiin isaa ammana eenyumaa ta'u. Eertiraa keessa bunni tokko hundeen bunaan kan Oromootii fi kan kibbaa fuudhaniitu Eertiraa akkatti gurgurataa ture jechuudha. Mallas fa'aa akkatti jennu. Erga olanii booddee inni dhaabbate. Amma immoo erga Abiy haqee namicha kana wajjin araarame hubadhu Oromoo. Abiy Isaayaasiin fuudhee aggaarrootti buna cimsiise. Waliin ciran uwwattaniitu miti waliin ciran buna mukarraa. Kun maal isinitti agarsiisa? Abiy maaltiin jedhaa jira nuti. Buna kanaa buna Oromoodhaa siin kennaa akkuma duriisa gurgurattaa waraana keetiin na gargaari. Uummata kana cabsaa. Uummata Tigraay fi Oromoon cabsaa. Je'eeti. Hiikisaa kana kana wadda Oromoo. Buna kana fudhattee akkuma durii gurgurtaa waraana kee immoo naaguma achiitii Tigraayinii fi Oromiyaa naa cabsi. Kanaafitu Tigraayinii itti duulanii Tigraay ofirraa dhukute. Tigraay akka isaan yaadan sana waraana isaanii fixiyyu. Amma immoo gara Oromiyaatti gadi ergee jechuudha. Maaliif waadaa argaleera akka Oromoo kana na cabsitee Oromoo kana yoonaa jilgeeffachiiftee buna Oromiyaadhaa fi qabeenya Oromiyaa isa lafa jala jiruu fi isa irra jiru fuutee gurgurattaa jechuudha. Kana hubadhu Oromoo. Calluute teessaa. Akkasii hiikisa. Tole Doktor hedduu galatoomaa gara xumuraatti dhufaa jirraa. Daawwattoota Walabummaa News Network kan qophii keenya haala yerootii fi seenaa gootota Oromooti kan waliin mari'achaa jirru Doktor Daggafaa Abdiisaati. Nu daawwadhaa. Doktor gara dhumaatti dhufaa jirraa. Akka amma argaa jirrutti Doktor Abiyyiin gadda akka dubbatutti waraanatti dabalamuu dide namni humna waraana ta'uu dide namni jechaa jira.
Karaa biraa immoo kan argaa jirru waraanatti namni dabalamuu waan didee fi milishaa Amaaraa humna addaa Amaaraatii fi warra naannoo sana jiran hundumaa humna ittisa biyyaa gochuudhaaf yaalamaa jira jedhama. Akkas jechuun karaa tokko uummati Itoophiyaa kun dideera jechuudha. Mootummaa kana immoo karaa biraa immoo humnuma Amaaraatu Oromoo dabalatee sabaaf sablammii jinoo loluuf deema immoo maal jechuudha kamitti godhan kana? Silaa seera agartee isaan akka isaatti yaadanii kanaan dura dargiidha yeroo Hayilesillaaseedha beenu isa irratti fincila gooneetu laanditti tiiresan maree laaraashuu inni fincila irratti goonee yuunivarsiitiidha yoomma adabamutti waggaa tokko adabamutti fincila godhaa ture. Hayilesillaasee murtii qabu dargiin waraanni waan organaayizii ta'e isa giroo firqaa qabu butate jechuudha. Achi immoo yeroo sana yeroo shaabiyaan baay'ee tammaattee jirtu qotee bulaa milishaa guuree 300,000 guuree Siqaa Meedaa jedhama yeroo sana achitti leenjiseetu obbolaan kollee keessa turan jechuudha. Duuchiseetu yeroo waraaneen yeroo Sumaaleen warrartu achitti duuchiseetu Sumaalee erga dhugamtee booda injifannoo bahaatti argate gara kaabaatti hin argannaa jedhanii kan በምስራቅ የተገኘው ድል በምስራቅ በሰሜን ይደገማል የሚሉ ሚሊሻ ነው ትገሰለች እሰቦደስ ነጥቱሜ ወራነቱሜ ጉዱ በከቡሳቱራኒ ቦደ ሁናንዩ ገባ ተሰደለኒቱ ለሞተ ጉረኒ ጎባሰኒ ወያኔ ፋጅን ኦሆ ኤልሲ ፋጅን ወለደኒ ኡመቲቺ ቦደ ሁበታው በታፈቱ ጆሌ ከይተኝ akkasitti humnaan guuree jedhanii ijoolleen guuramee kan uummati guuramee kan loluu didanii hin kufe jechuudha. Ammas yeroo wayyaanee mootummaan yaadi Eertiraa wajjin wal lolu ijoollee Oromoodhaa guuranii eeganii achitti baay'eetu wareegame jechuudha. Biyya keenyatu wareerame jedhaniitu uummatitti fakkaatee achi dhaqanii kan irra du'e Oromoodha. Kan irra du'e kan dhume Oromoodha jechuudha. Ammas taanaan ijoolleen daangiin erga yaadi dhufe 30 gadi kan jiran kun dubbii isaa ilaalan jechuudha. Oromummaanis keenya hin babal'ate, dammaqni hin babal'ate jechuudha. Teekinooloojii wajjin deema. Ijoolleen dhalattee guddataa jirtu kuni waa'ee jechuutti kaate jechuudha maaliif dhumnaa jedhanii jechuutti kaate. Warri kibbaallee akkasuma jechuudha. Kanaafitu goomsi suni amma uummata harkatti didaa jira. Maaliif didaa? Ofii isaatii miidhamaa jira qaba. Innis qabban hin arganne. Ijoollee isaa wareegee, ijoollee isaa dabarsee kennee ofii isaatii immoo qabban hin arganne. Ofii isaatii immoo mirga jedhaniitu warra akkuma sadii jedhe sana warra ilaalcha hin qabu, warra ilaalcha isaanii hin bilchaanne, warra dammaqina hin qabne kana iddoo adda addaa kaa'aniitu tokko garee, tokko maaloolaa tokko shanee jedhaniitu uummata kana gidirsan jechuudha. Maatii walitti naqanii abbaa manaa haati manaan wal shakkisiisanii akkas turan jechuudha. Kan shakkisiisu wayyaaniin gaaraadhaa jechi isaan amma taayitaa qabannee irraa nuti biyya bulchaa jedhanii warra bilchagannaa ofii jettu kanatu uummata wal shakkisiisee namni akkaataa waliin haasawuyyuu wallaalee ol sodaatee booda gaafa adda bilisummaa Oromoo seenu uummatichiyyuu hin qabbaneeffate jechuudha. Amma immoo waraana adda bilisummaa Oromoo babal'atee miti jedhu uummata barsiisaa jira jechuudha. Kanaaf waan Abiy guuratee deebi'ee ittiin nama cabsu kana irratti barameetu dargaggoonni didee jechuudha. Uummatiin didee jechuudha. Ammallee diduu qabu. Namni tokko waan Abiy waraana biyyattii ijaarratanii lallaban kana akkatti diduu qaba. Maaliif miidhamaa jira? Ijoolleen jala ajjeefamaa jiru. Maayyatii fuudhanii ajjeesaa jiru. Qabeenyaa isaa gubaa jiru. Oreef shanee itti maxxansanii Oromootti ajjeesanii ittiin ajjeesuudhaanitu oreef shanee itti maxxansu jechuudha. Kana Oromoon hin bahu maaree amanachi diduu qaba jechuudha. Warri kibbaallee akkasuma jechuudha. Warri Amaaraa
Isaan kaayyoo isaanii bakkaan gaachuudhaa fi Oromummaa Yihudaa Itoophiyaa tiqidamsa jiru sanatti hojii oolfachuudhaaf jedhanii itti nammaa jiru. Itti nammaa jiru itti fakkaata garuu uummata Oromoo ammaanichi Habashaan cabsuu hin dandeessu. Ni hin dandeessu. Hedduu galatoomaa Doktore gara dhumaatti dhufaa jirraa. Dhumarratti mee kana ta'ee haalli kun jeeqamaa utuu jiru filmaata geggeessinaa jechaa jiru warri maasheen maqaan ishee bilchiginnaadhaan kun yookaan PP jedhan kun filmaati kunoo garamitti adeema. Achumaanis immoo dhaamsa keessan waliigalaa uummata Oromootiif alaaf keessaatiif yoo qabaattan gabaabsaatiin nuu kenna. Dhumarratti gaaffiin koo filmaati sun garamitti deemaa jira maal fakkaata? Maal jettu kanarratti? Ilaa filmaati hiiki filmaata jedhamu waan dura isa ibsuu qabnu. Filmaata jechuun maal jechuudha? Kan itti filattu ogguu mana barnootaatii barannu multiple choice jedhama. Gara booddanaa keessatti yeroo duraa sanuu multiple choice hin jennu maayisii filu. Multiple choice jedhama. Filadhu kan gaaffii sanaa fi deebii ta'uu danda'u filadhu jedhaniiti. Akka fakkeenyaatti kan qabu mana barnootaatti. Maaliif filmaata 3-4 keesseetu Aabaa Caaddaa alii immoo eefaa keesseetu kana keessaa filadhu. Isa fakkaate barataan filataa jechuudha. Filmaata jechuun waan lama yookiin alternative kan tokkorraa wayyuu filachuu jechuudha. Biyya Itoophiyaa san keessaa wanta akkasii Oromoon kan hubachuu qabu. Wanti akkasii jiru. Isuma mootummaa ofiin jedhee aangoo qabatee taa'u sanatu yeroo hundumaa maqaa filmaataatiinitu uummata dhaqeetu of bira fakkeesseetu isa tokkoon kun mormituudhaa jedheetu of bira kaa'eetu uummataan immoo doorsisee dhaabaluu filadhaa jedhaniitu kanuma isaanii filachiisa jechuudha. Kanuma isaanii maaliif olterneetii fakkeessaan ka'an jechuudha. Akkuma sila jedhe sana filmaata waan sii wayyu kan sii wayyu filadhu jedhanii maqaadhaa fi filadhu jedhanii sirna dimokiraataa ta'anii uummaticha akka fudhatu mirga kennanii. Garuu immoo fakkeessaniitu waanuma isaan fakkaatu tokko tokko kaa'aniitu yoo uummatii lakkii mootummaa nama jiru kunii nu gamsiiseera waan gara biraa filatanii korojoo isaanii gala filatishaniitu nutu moo'atu taa'utti yeroo yaadidiini kanaa ammallee kan fayyadu. Akkamitti Oromiyaa keessatti eenyuun filachuudhaafitu filmaata deemsifna jedha namni kun. Warra isa dorgomuu danda'u kan adda bilisummaa Oromoo kan OFCO hunda guuree mana hidhaatti dhaqee jechuudha. Waajjira isaanii hundumaa cufee jechuudha. Namni waa'ee isaanii haasa'u akkuma sirriitti jedhee ooleef shaneedhaa eeniitu hin ajjeesu yookiin mana hidhaatti jechuudha. Isa manni murtiillee walaba godhee gadhiisu poolisiitu fuudhee balbala irra taa'ee qabee hidhaa jechuudha. Akka hoolaa akka horii qabee hidhaa jechuudha. Isa kaminillee abii warri bilchiginnaa jedhan kun isa kamitti Oromiyaa keessatti kana keessaa kan filii jedhanii eessa kaa'u eessa jiranii eessa jiran jiru wal. Gara biraa immoo humna waraanaatti bobbaasee uummata goolaa jiru. Akkamitti lafa nagaan hin jirre lafa filmaatiin hin jirre filmaata dhiya. Kanaaf yoo fakkeessuudhaaf ta'e iyyuu Oromoon filmaata kan jedhamu kana akkuma sila jedhee kan keessaa wayii tokko filatta malee akkamatti bilchiginaa dhattee to'annatti filatamaa jettee 100% dhibbarratti immoo eebitee duratti sirbuu barbaadde. Kolkoleen duwwaan kun Oromoo hubadhu. Kun hedduu galatoomaa malee kun akka uummanni Oromoo akkuma isin jettan kan keessaa filatu qabu. Dhaabanni filatu hojii ala godhaniiru akka inni filmaata keessatti hin hirmaanne godhaniiru sila seenyuun filachuudhaaf dhiyoonnoodha. Yoodhuma warri isaan bitanii bilchiginnaa filatan irraa kan hafee
ofuma isaanii filmaata geggeessanii ofuma isaanii filuudha. Mee Doktor dhaamsa keessan olumaa gala Oromoota ala jiraniif keessa jiranii fi yeroo biraa deebinaa dhaamsa keessan naadhaama galatooma. Dhaamsa Oromoo biyya keessa jiruu fi inni silaafisu qabsoo kanaa dhadhamataa jira. Rakkina isaa dhadhamataa jira. Rakkinni kunni nagaa heereetee hin dhaabin. Caalaatti kan lubbuu kee balleessutti deemaa jira. Kanaaf quba ol qabaadhu. Walii yaafadhu, walitti dirmadhu. Hidhadhu. Kan qabdu waan qabdu hidhadhu. Waraana adda bilisummaa Oromoo isaa wajjin dhaabbadhu. Isa tumsi. Isa jiraachisi. Amma dandeessu. Jiraachisi. Isa bira dhaabbadhu. Kan wabii sii ta'u waraana adda bilisummaa Oromoo duwwaa. Kan hidhatee jiru duwwaa. Kan sirraa dhowwuu isuma duwwaa. Isaa wajjin diina sitti targaanfatee jiru wasi balleessuudhaaf dhaadannoo sirriitti godhatee sitti deemaa jiru kana ofirraa faccisuudhaaf jaarmiyaa of ijaari jaarmiyaa kee duukaa ijaarame hin burjaajjiin diinaaf ta'a malee uummata keetiif hin ta'u siif hin ta'u hin burjaajjan kan si bira dhaabbatu kan sirraa ittisu bira dhaabbatu waraana kee bira dhaabbatu ijoollee qeerroo hin goomin qeerroo dargaggoota bor ati waggaa dheeraa jiraatta sitti waggaa baay'ee jiraatta har'a yoo kuftee har'a waan adda addaatiin sossobamtee warra si balleessuudhaaf jedhu kanaa jala yoo fiigde ta'ee umurii keetu gabaabata. Maaliifi Oromoo balleessuudhaaf Oromoo balleessanii sirratti dhaadatanii sitti duulaa jiru. Kanaafi jara kana jala hin deemini uummata kee bira dhaabbadhu waraana kee bira dhaabbadhu waraanatti galii ijaaramii rakkattee ija mukaa nyaadhuutii qabsaa. Rakkattee maaliifi biyyoon abbaa keetii biyyi kee lalisaa muka qaba waan hundumaa qaba. Isa nyaadhuutii biyyoo nyaadhuutii falmadhu kana isinii dhaaman. Kunni dhaamsa jaarsaati jechuudha. Dhaamsa jaarsaa kan isin baasu kan malee wanti dabalatu. Diina sitti dhaaddatee dhufee isheen kaan garbuudha nuun jettee akkasitti tuffatte. Isheen kaan immoo Oromummaa balleessinaa Itoophiyaa dagaagsinaa jettee dhaaddattu kana utuu gurri kee dhaga'u namicha isaanii hojii dhaabbatu kana jala ofirraa biqilna. Uummata Oromoo sabbii keessa jiruu fi qeerroodhaa fi kan dhaaba jechuudha. Waraanni keenya silaafisu inni beekaadhaa isaaf dhaamsa maalii kennina. Inni iyyuu biyya ijaaraa jira. Isa ala jiru immoo Oromoo ala jirtu filiis horii danseeti. Isa kanaan dura namni ol diigaa ture akkasitti waan adda addaa walitti hirmaataa ture kana dhaaba. Maaliif saba keenya sabee keessa jirutti dhumuudhaaf deema. Kanaaf kana dhaabaati waraana tumsaa isa gandaan wal ijaartanii aanillee ganda jiru warra buna waliin dhuguudha. Isa akkuma gosaan ol ijaaranii kutaa ol ijaaranii afooshaa maaloo jedhan afooshaan ookee ijaarama. Garuu kan afooshaa caalutu jira. Kan Oromoo kan olii galaatu jira. Isa kanatti ijaarama. Uummata keenya baraaruudhaa fi waraana keenya jabeessuu irratti haa hojjennu. Oromoo ala jiru. Warri meediyaa adda addaa bantan isinii hin dabalate. Waltumsaa fi iddoo adda addaatti qaccamuu dhiisaa fi walitti kottaa fi meediyaa cimaa kan ta'e kan uummata Oromootiif hojjetu warra ol baabsu warra uumaa indiviiduwaalii paasaa ol kan miti uummataa kan hojjetu ol barbaadaa fi saatalaayitii tolbaa reediyoodhaa fi televezyiinii uumaa uummata keessaa barsiisa. Inni biyya alaa feesbuuk irratti yuutiyuub irratti ilaalaa oola. Inni dammaqina gar tokko kenniyyuu malee kan barsiisuu qabne biyya keessatti. Rakkina isaa kana fuudhee deemee kanarratti akka amma haasaa jiru kana kan gochuu danda'u yoo saatalaayitiidhaan biyya alaatti barsiisee jiru. Kana isin gorsaa
Kuni kana irratti hojjennu. Amma duumiti kana irratti hojjennu. Tole, Dr. Daggafaa Abdiisaa hedduu galatoomaa daawwattoota walabummaa News Network kan daawwachaa jirtan qophii keenya haala yerootii fi seenaa gootota Oromootii. Egaa quba qabdan kan waliin mari'achaa turre Dr. Daggafaa Abdiisaati. Miseensa shanee gumii ABO yookaan koree hojii raawwachiistuu duraanii. Dr. Daggafaa Abdiisaa yeroo keessan qaalii fudhattanii marii bal'aa kana nu wajjin gootanii achumaanis gorsa bareedaa kana nu gorsuu keessanii fi hedduu galatoomaa umurii dheeradhaa horaa bulaa galanni keessan bilisummaa ta'uun jedha. Bayyaa ta'e. Tole egaa hedduu galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa nagaadhaan. Egaa jabaadhaa isinis agaraa keessan waluma quba qabaadhaa waan amma jedhe kana.